Warra jirtu akkam jirtan kabajamuuf jaalatamoo obboloota kiyya lafa garagaraa jirtan nageenyi rabbi abbaa keenya gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akkasumas hafuura qulqulluu hafuura jireenya kan nu biraa bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u. Warra kan isin jaalladhuuf isin kabaju jaalatamoo kabajamoo obboloota kiyya kun qophii Abdusalaam Muwarrattiiti. Abdusalaam Muwarratti inni jiru qophii jimaata galgala hundumaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii tokkoof walakkaa irraa hamma sa'aatii lamaatti darbu yoo ta'u akka warra miidiyaatiif mijattii yeroo garagaraatti irra deebiidhaan sagantaa dhiyaatudha. Qophii kanaan barumsoota garagaraa ana hojjetaa wangeelaa Abdusalaam Rudwaaniin qophaa'uutu dhiyaataa jechaadha. Egaa gabaabumatti kutaawwanii fi yeroowwan darban keessatti Muwarratti walii wajjin barachaa akkuma turre arras carraa waaqayyoon kanatti fayyadamne galgala kanaafis yeroo kanaafis barumsa qabnu arraa qabadhee dhiyaadhee jira. Arra mata dureen barumsa keenya ani qabadhee dhufe gabaabumatti sagantaa gabaabaa walii wajjin bifa lallabaatiin laallu keessatti jaalala eenyulleen itti adda naman baasnee akka walii wajjin laalluun barbaada. Gabaabumatti addunyaan kun addunyaa jaalalaan guutame waan ta'eef waa'ee jaalalaa kaasuun baay'ee salphaadha. Garuu waa'ee jaalalaa jiraachuun baay'ee ulfaataa yookaan ta'an dhibaadha. Gabaabumatti arra walii wajjin akka kaasnu kan hin barbaadu ergaa gara warra Roomaatti barroofte boqonnaa 8 irra deemnee lakkoofsa 35 kaasee jiru walii wajjin dubbisnee kaasna akkas jaa ergichis akkas jechuun dubbata. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Gidiraa yookiis muddamni, ari'atamni, beelli yookiis qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuu danda'u ree? Sababii keetiif namoonni guyyaa guyyatti nu keessaa hin ajjeefamu. Akka hoolota qalamuuf jedhanittis lakkaa'amnee jirra kan jedhu caafameera. Waan nu irra ga'e hundumaatti garuu karaa isa nu jaallatee mo'icha guddaa arganna. Duuni jireenyi ergamoonni waaqa irraa bantii waaqaa keessatti aboo qabu jedhamanii sodaataman. Wanti amma jiru, wanti dhufuuf jirus hundinuu wanti humna argisiisuu danda'us jaalala waaqayyootti gargar akka nu hin baasne ani beeka. Wanti ol ka'ee jiru, wanti gad fagaatee jirus, wanti uumama keessatti bantii waaqaa irra jirus jaalala Kiristoos isa karaa gooftaa keenyaa Yesuus nuuf dhufetti danda'ee gargar nu hin baasu. Ameen. Egaa jaalatamoo obboloota kiyya. Ergaa gara warra Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 35 kaasnee yogguu laallu. Jaalala eenyulleen itti adda naman baasne guddaa tokko kaa. Gabaabumatti ergaa warra Room laaluun keenya dursarratti barbaachisaa ta'e waan natti mul'atuuf gabaabumatti ergaa gara warra Roomaa maalii jennee yogguu laallu ergaan gara warra Roomaa ergamichi Phaawulos amantoota warra biyya Roomii jiraniif ergaa barreesse yogguu ta'u ergaan kun qoqqoodama gurguddaa 4 qaba jechaadha. Egaa hogguu ergicha addaan qoonnee laallu gabaabumatti qoodamni isaa inni jalqabaa eenyummaa namaa fi gabbu'aa deemu kufaatii jireenya waaqayyoo wajjin ta'ee kufaatii jireenya qajeelummaadhaa argina. Namootaa fi kufaatii isaanii isa irraa gad kufaa deemu yeroo gara yerootti kufaa dhufee kaasa. Eenyummaan inni lammaffaadhaa inni kaasu kutaa kana keessatti qoodamni inni lammaffaa kaasu qajeelummaa karaa ilma waaqayyootiin hojjetamtee jechaadha. Boqonnaa 1-3 eenyummaa namaa isarraa gadoo gad konkolaachaa gad bu'aa gad kufaa deeme yogguu kaasu boqonnaa 3-7 karaa Kiristoos Yesuus qajeelummaa mul'atee fi seera wal dorgomsiisaa jechaadha. Seeraaf qajeelummaa gidduutti, seeraaf ayyaana gidduutti, seeraaf amantii gidduutti falmii godhamudha. Seeraaf amantii yogguu fudhatu Abrahaamiif akkaataa jireenya isaa, qajeelummaaf amantii yogguu fudhatu Abrahaamiif akkaataa jireenya isaa, akkasumas ayyaanaa fi karaa ittiin cubbuu jalaa baane seeraa wajjin wal cinaa qabee yeroo kaasuu argina. Kutaan sadaffaadhaa ergaa kana keessa jiru. Boqonnaa 8 irra isa jiru yogguu ta'u boqonnaa kophaa kutaa sadaffaa ta'ee ta'udha. Bilisummaa Kiristoosiin argame jennaan isaanis. Egaa kutaan sadaffaa kana qoodamni isaa kutaan afuraffaadhaa boqonnaa 9 irraa hanga xumuraatti isa jiru kutaa xiyyeeffannaan isaa hundinuu abdii waaqayyoo dhala namaatiif qabuuf akkaataa jireenyaatti xiyyeeffatudha jechaadha. Egaa gara boqonnaawwan gara jalqabaa deebinee nuuf kan laallu ta'e namni waaqayyoo uume kun sababii wangeelatti amanuu dideef sababii Kiristoos jireenya ta'etti amanuu dideef irraa kaatee irraa kaachuu qofa miti. Jireenya isaatiin gabbu'aa dhufeeti eenyummaa isaa isan taane waan isaaf hin malle cubbuu jireenya isaa keessatti irraan eegamne keessa galee waan xuraa'aa fi hammeenya biyya lafaatti of galche jechuun kaasa. Kanaaf egaa boqonnaa 3 irra fidee hundinuu yakka kanaa gaditti itti muramee jira jedhee cufee boqonnaa 4 yogguu seenu immoo yakka kana jala warra jiruu fi
hojii hojjetame dorgommitti kan naqu. Yakka kana jala warra kufee jiru jira, hojiin hojjetame immoo Kiristoosiin jira. Kanaafis amma amantii fi kufaatiin amantii fi maali qajeelummaan seeraa fi amantiidhaan akkasumas cubbuu fi ayyaanni wal cinaa qabamaadhaa deemaa kan dhufe. Saddeetis kanaaf bilisummaa guutuu amanaa irratti fidee lafaan dha'a. Boqonnaan 7 hanga garbummaa jala turreetti kan argisiisudha. Amanaan boqonnaa 8 amma seenutti Room keessatti ergaa warra Room keessatti gabaabumatti bilisa hin baane. Boqonnaan 7 boqonnaa qabsooti. Boqonnaa keessatti namni foonii fi cubbuun itti walii galanii seerrinii fi hammeenyi nama keessa jiru walii galanii ayyaana waaqayyooti ala nama godhanii namni gatii kan qabne bakka itti ta'edha. Namni ana foon gatamaa kana keessa eenyuun na baasa jee bakka itti iyyuudha. Boqonnaa ilmi namaatti qabsaa'u duula hamaa keessa gale cubbuu wajjin, seera wajjin, dadhabina wajjin, dogongora wajjin isa bira darbee namni eenyummaa isaa isa foonii isa du'aaf bitame wajjin qabsoo yeroo qabu argina. Kanaaf boqonnaa qabsoo hamaadha. Osoo boqonnaan 8 jiru ta'e hanga boqonnaa 7 qofa qabsoo irra jirra ta'e arras fayyina keenya hin beeknu turre. Garuu nama isa qabsoo irra jiru kana ati qabsoo irra jirta, wallaansoo hamaa keessa jirta. Garuu wallaansoon kee ittiin fufuu jaa boqonnaan 8. Amma garuu warra Kiristoos Yesuusiin jiranitti firdiin faradamu hin jiru. Sababiis seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Yesuus ta'e seera cubbuu isa garbummaatti nama qabe jalaa bilisa nama baasee jira jeegala. Nama bilisa kanaatu gaa bakka lama behe ammaasitti eenyummaa mucaa waaqayyummaa isa qabuu fi eenyummaa jaalala kanatti hafuuti boqonnaan 8. Mucaa waaqayyoo ta'uu isaatiin namni hafuura waaqayyootiin gaggeeffamu hundi mucaa waaqayyoo jaamajee haasaa fidee hamma 34tti lakkoofsa 34tti 34 irra dhufee eenyutu nuun falmuu danda'a eega mucaa taane eega kana hunda qabaanne eega dursinee murtoofne eega dursee waaqayyo gara keenya gore eenyuun nu mormuu danda'a jee Kiristoos isa mirga abbaa ta'uutu waa'ee keenyaaf dhaabbate yookaan nuuf falma isatu nuuf kadhata jee kanaan xumuree 35 irraa ka'ee immoo namni bilisa ta'e kun akkamitti bilisummaa isaatiif jaalala mo'atatti qabamee akka jiraatu jaalalan jijjiiramnetti jaalalan badnetti akka jiraatu himaga. Egaa jaalatamu obboloota kiyya. Arra xiyyeeffannaan kiyya boqonnaa kana. Gabaabatti ergaa warra Phaawulos gara warra Room barreessu kuni kaayyoo gurguddaa hedduu qabaatullee inni jalqabaa fedhaa Phaawulos amantoota Room jiran dhaqee daawwachuuf qabuudha. Amantoonni Room jiran warra Ayuudii gara jalqabaatii fi warra Room irraa dhufanii gaafa ayyaana guyyaa 50ffaadha yookaan Pentekosteedha warra wangeela dhagaanii deebi'aniidha jechaadha. Warra kun garuu haa deebi'anii malee ammallee waldaansoon tokko jira. Seera kakuu moofaadhaan raawwachuudhaaf yaaluun fedhiin akkasii tureera. Phaawulos daawwachuun inni fedhuufu seera kana iddoo balleessuufi. Seera isa kam isa warra karaa Kiristoos Yesuus eega amananii booda Roomitti deebi'anii hogguu jiraatan seerichi qabsootti ta'e. Isa balleessuuf dhaquu barbaada. Inni lamaffaadha tajaajila Giriikii fi Eeshiyaa keessaa qabu xumuruusaa gara xumuraaf fiduusaa kutaatti beeksise kaayyoon guddaan isaa kana. Inni sadaffaadha kiristiyaanota Rooma jiraniif akka kadhatuuf akka isaaniif yaadu isaan tajaajiluudhaaf fedhii akka qabu ibsuufi. Kanaanis ayyaana ana keessa jiruuf isin keessa jiruun wal tajaajilaa jira. Gablameenu jira jechuudha. Akka warri ammaan tanaa ana biraan waaqayyo hojjeta gara keessan jedhu osoo hin ta'in lakkisin biraas ana biraas waaqayyo jira. Ayyaana ana keessa jiruuf amantii ana keessa jiruuf ayyaanaaf amantii isin keessa jiruun walii wajjin akka wal tajaajiluuf hin dhufaa jira. Har'a waldaa keessatti namni tokko akka nama kophaasaa tuubboo yookaan ta'an boombaa waaqayyo karaasaa qofa gad hojjetutti bara of lakkaa'u bara gadhee keessa jirra. Garuu Phaawulos ergamaa ta'e apoostil ta'e osoo jiru wanti inni jiru anaaf isin biraas ayyaanaaf amantii jira isaan akka wal tajaajiluuf hin dhufaa jira. Egaa kaayyoon isaa inni kana hoggu ta'u inni afuraffaadha bilisummaa Kiristoosiin argatan akka beekaniif. Har'a namoonni hedduu waldaa keessatti garba garuutu waldaa jiran. Phaawulos isa dida. Eega bilisa taate bilisuma ta'e malee garba hin ta'ini. Ismayyuu garbummaa waan sadii akka hin taaneef dhoowwee jira. Inni jalqabaa cubbuuf garba akka turree fi amma deebinee akka hin taane kaasa. Inni lamaffaa seeraaf garba akka turree fi garba akka hin taane. Inni sadaffaa fooniif garba akka taanee fi amma garba akka hin taane. Warri akka fedha foonii jiraatu waaqayyoon gammachiisuu hin danda'u kan jeef foon isa garba ta'e nu godhe. Foon isa diina ta'e kaasa jechuudha. Diinummaa cubbuu, diinummaa seeraa, diinummaa foonii balleessuudhaaf. Kanaaf egaa kan akka qaban himaa. Ergaan Phaawulos warra Roomiif barreessu kun amala gurguddaa hedduu qaba ergaawwan biraarraa. Inni jalqaba barsiisa kiristiyaanaa isa daangaa hin qabne jedhamuudhaan beekama. Barsiisni kiristiyaanaa
keessumaa kufaatiin namaa karaa waaqayyo kufaatii irratti nama kaase namni kee maal akka fakkaatuu fi nama kee maal akka eeggatu kan dubbatu ergaa kana. Kiristiyaanummaan asirratti hundaa'a. Ergaa warra Roomitti barrooftu gabaabumatti namni inni kufe maal akka fakkaatu kaasa. Namni inni kufe kana fakkaata. Kana. Inni kufe kan waaqolii tolfamuudhaaf bitame. Inni kufe kan foonsaa isumayyuu foon gadhaa'inatti xuraa'ummaa saala wal fakkaatutti illee kan gale ta'uusaa kaasa. Kan yaada sammuusaa dabarfamee kanname. Waaqayyo dabarsee sammuusaatti kan kanne ta'uusaa kaasa gaa. Namni kufee jira jaa. Boqonnaa 3 irratti kana kufaatii namaa eega xumuree booda hundinuu yakkanii jiranii ulfinni waaqayyo sittirratee jeekkaaya. Arra waldaa keessa namoonni hedduun kutaa kanallee dogongorsaa akka jiran ni argina. Hundi yakkanii jiranii ulfinni waaqayyo ittirratee qalbii jijjiirrannaa jaa nama hedduun. No, kun hin jiru arra. Hundi yakkeen guyyaa kaleessa guyyaa amanuu kiyya dura. Arra immoo kutuchummaan hogguu kaasu achuma boqonnaa 3 lakkoofsummaan 23 hundi yakkanii jiranii ulfinni waaqayyo ittirratee jiraa jee qajeelummaa karaa Kiristoos Yesuusiin ta'een hundinuu akkasumaan qajeelota taasifamaniiru jaa. Kana malee bakki nuti irra dhaabbannu arraasanii yakkeetiin jira cubbamaadha garba jennee akka dhiphannuuf kitaabni qulqulluun nuun ajaju. Nuhi garboota dhiphinaa, garboota gaddeebi'uudha, garboota cubbuu jalaan jira jennee boonyuu miti arra. Nuyi bilisa karaa Kiristoos Yesuus qajeelummaa amantiin ta'een jiraannudha. Kanaaf gaanii fidee hogguu xumuru akkas ka jiru. Hundinuu akkaniiruu ulfinni waaqayyo isaanitti irrateera. Isaanumti immoo ayyaana waaqayyo isa karaa furii Yesuus Kiristoos tola isaaniif kennameen qajeelota hin ta'u yookaan ta'an qajeeltota taasifamaniiru. Egaa jaallatamoo obboloota kiyya. Namni kana fakkaata. Garuu hogguu fidu Phaawulos barsa kiristiyaanaa isa guddaa biraa hogguu kaasu. Afurii hogguu seentanii ilaaltan boqonnaa afur. Abrahaam fakkeenya qajeelummaa akkam akka ta'e. Isa amantiidhaan malee seeraan hin ta'in. Abrahaam osoo seerri hin jirre jiraate amantiin garuu qajeelaa ta'e. Waaqayyo duratti karaa namni itti qajeelaa ta'u ifa bee akka dhufe karaan kunis amantiidhaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa nagaa kattiin qabnu akka ta'e. Boqonnaa 5 aggoo kana kaasee booda boqonnaa 6 cubbuu jalaa akkamitti akka duunee Kiristoos wajjin cuuphaadhaan kaanee jireenya akka argan. Boqonnaa 7 waldhaansoo seeraa fi fakkeenya gaa'ilaa tahee jireenya amantootaa garboomsu. Kanaaf barsa kiristiyaanaa isa daangaa hin qabne jenna. 8 bilisa isa tahee kiristiyaanaa. 9 kaastanii immoo hanga xumuraatti hogguniif ilaaltan bilisa inni bahee akkatti jiraatu. Egaa barsa kiristiyaanaa isa daangaa hin qabne jechuudhaani kaasne jecha ergaa kana ni jalqaba. Inni lammaffaadha ergaa kana amalli addaa inni qabu maal jennee hogguu laallu Phaawulos waldaa qaamaan hin beekne keessatti hin hojjetin keessatti ergaa erguu kanaan keessumaa kakuu afaan akkamitti akka raawwii argate mul'isuudha. Amalli addaasaa. Ergaawwan kamillee caalaa kakuu haaraa keessaa ergaan kakuu afaan akkatti raawwii argate toora galchee kaa'e ergaa kana. Kakuu afaan raawwatee hin jiru ni jiru kitaaba miti, hin jiru ni jiru barumsa miti, hin jiru ni jiru eenyummaa miti. Kakuu isa aarsaa namaatiif tattaaffii namarratti hundaa'e raawwateera. Amma aarsaanis dhiyaate tattaaffii namaa safeera. Inni tokko tattaaffatee fiixaan baaseera. Egaa kana ture. Barsiisni isaa addaa kana. Inni gara biraa maali? Phaawulosummaa mataansaa barsiisa kiristiyaanaa bifa wal dorgomsiisuutiin kan dhiyeessu ta'uu isaati. Dorgommiidhaan. Kiristiyaanni kana amanaa Ayuudiin kana ture yookaan warri seera jala jiru kana ture. Amma garuu seerris fiixaan bahee kiristiyaannis fiixaan boomsa bakkatti argate. Boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irraa dhuftanii ilaaltan. Abboonni kan isaati isaa inni hidda dhalootaatiin isaan irraa inni waaqa hundaa ol caalaa ta'e eebbifamaadha. Abboonni inni seeraaf jiraachaa turanilleen kan isaati. Arra warri arra jirroo kan isaati jechaadha. Kanaaf gaa goolabee waaqa hunduma keenya Yesuus godhuudhaan kaayaa jechaadha. Jaalatamoo obboloota kiyyaa gabaabumatti gara kutaan reefu dubbiseetti dhufuu kiyyaan dura waa'ee jaalala eenyullee itti adda naman baasnee fakkeenya fudhannee ilaalla. Kitaaba qulqulluu keessa gulaallu jaalalti gosa hedduu jira. Biyya lafaa kanarra gaa warri lafa kanarra jiru afaan Gireekiitiin jaalalaa fi adda addaa kanneen jiranii fiiliyaa, stroogiyaa, jaalalli jaan jira, agaappee inni jaan jira. Jaalaloonni kana fakkaatan jira gaa keessumaa yoo fudhatanii kan laaltan ta'e jaalaloonni afaan Gireekiitiin karaa hiika garaagaraa afuriitiin ta'anii jiranii. Garuu inni nuyi kutaa arraan tanaa dubbisnu irratti dubbannu jaalala gam lamaa isa ta'e agaappeedha. Agaappeen jaalala waaqayyo nama jaallate qofa jechuu miti.
namoonni hedduun waaqayyo akkasumaan nu jaallate akkasumatti akkasumaan nu jaallate garuu agaappeen jaalala waaqayyo na jaallate qofa miti jaalalaan jaallatameef deebii jaalalaan kennuusi agaappeen jaalala gam tokkoon roobe yookaan waaqayyo qofti Abdusalaam jaallateera akkasuma xumuree jechuu miti Abdusalaam jaallatamuusaaf deebii kennu qaba namni tokko siin jaalladhe siin jaalladhetti deebii kennuu danda'u qabda jaalalli keessan dhugaa akka ta'uuf yoo ati hin jaallattu ta'e jaalalli gam lameen hin jirre hiikan qabu jechaadha kanaaf jaalalli agaappee inni jennu waaqayyo sababii malee nama jaallachuudha namoonni immoo sababii malee jaallatamuu isaanii beekanii jaalala kanaaf deebii isaan kennantu jaalalicha guutuu taasisa har'a Kiristoos Yesuusin amannee waldaa keessa warri jirru hedduun keenya jaalala sababii malee jaallatamne beekna jaallachuudhaan deebii kennuun akka nurra jiru garuu barree dhufne kaleessa dhageenya dhufne garuu irratti jiraachaa hin jiru namoonni ala jiran amma rakkin isaanii kan waaqayyo akkuma Abdusalaam isa Kiristoos Yesuus amanuudhaan mucaa isaa ta'e jaallatu warra irra Kiristoos hin amanne biyya lafaa keessa jiran hundumaa ni jaallata waaqayyo agaappeen garuutu irra lafa qabachuu kan danda'u jaalalli daangaa malee isaa kun namoota irratti iddoo argachuu kan danda'u gaafa namoonni jaalala kanaaf deebii kennuu danda'an qofaadha egaa jaalatamuu bolta ta'e hamma jaalala kanaaf deebiin kenninetti jaalalichi gatii isaaniif hin qabu isaan jaallatuuf garuu eenyummaa isaati sababis waaqayyo jaalala waan ta'eef nama hunda jaallata namoonni immoo waaqayyo jaallachuu danda'uudhaan jaalalli isaanii fiixaan baaf dhugaa ta'a kun hin taane taanaan jaalalli isaanii sobaa kofaadhaa dogongoraa jechaadha egaa gabaabumatti ergaan warra jaalala laalchisee kutaarree funtana ani kaasee akkanii fi dubbatutti yoonii fi dhaqxanii kan laaltan ta'e kan laallu ta'e boqonnaa 8:35 kaasee qabsoo hamaa wal'aansoo jaalalaa wajjin wal qabatu argina jaalalaatu wal'aansoo qaba jaalalaatu wal'aansoo gita eegamerraa alaati keessumaa namichuma Yesuus wajjin kufaatii keessaa ka'uu keenya nutti hime bilisummaa akka qabnu nutti himeetu namni bilisa ta'e jaalala wajjin hariiroo akkam akka qabu jaalala akkamitti akka jiraatu kaasagaa kanaaf boqonnaa 8:35 irratti eenyutu jaalala Kiristoos gargar nu baasuu danda'a jaalalli Kiristoositti eenyu gargar na baasa kan jechu jiru nama isa bilisa ta'e malee nama isa bilisa hin ta'in miti gabaabumatti Yesuus Kiristoos gara lafa kanaa hogguu dhufu waan torbarraa bilisa nu baasee jennee amannaa isaa olis ta'uu danda'a garuu isaan daangeessinu hanga torbaa kaasuu dandeenya firdi sababii addaamiif dhufeef du'arraa cubburraa seerarraa garba seexaanaa ta'urraa garba biyya lafaa ta'urraa garba foonii ta'urraa bilisa nu baase isaanii ol wanti itti bilisa nu baase hedduu jira garuu isaan kanneen irraa inni bilisa nu baase ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos eeganii fi bilisa nu baase booda bilisa nu godhee hogguu nu dhaabu jaalalasaa bara baraatiin nu jaallachuusaa barree bilisummaa keenya jiraan warri bilisummaa jiraatu kun ammoo jaalala kanatti bilisa isatti bahanii itti dhaabbatan jaalala dhugaa kanatti gargar baasuudhaaf humna wal'aansoo qabuutu jira arra namni hedduun jaalala kana qabamuu dadhaba jaalala kanatti hidhamuu dadhaba jaalala kana jiraachuu dadhaba gaafa kana jiraachuu dadhabu jireenyi namaa kufaa ta'a baleen kiyya gabaabumatti waan tokkoon isin hima namoonni waldaa keessa osoo jiranii deebi'anii garba seeraa garba cubbuu garba biyya lafaa garba seexaanaa garba foonii garba firdiidhaa of godhanii of dhiyeessaa jiran maaliif jettan jaalala kanatti qabamanii jiraachuun wal'aansoo gaafata wal'aansoo kana waan baqataniif Kiristiyaanummaan gaafa amannu amantii bilisummaan eegalluudha gabaabumatti garuu gaafa keessa jiraannu bilisummaa keenya eegsisuudhaaf amantii wal'aansoo gaafatudha jaalatamoo obboloota kiyya Kiristiyaana gara Kiristoositti amanuu gara jireenya fayyinaatti yeroo nama yaamnu bilisa baanii akka hafan qofa miti namni bilisa bee bilisummaa isaa eeggachuudhaaf faayitti godhuun akka irra jiru waraanuun akka irra jiru beekuu qaba fakkeenyaaf ani maatii kiyyarraa amanee yeroon adda bahu yeroo maatii gidduu bahu maatiin firaan gosaan dhiibamuun jira beekamaadha kun eegaanii fi bahee booda bilisa isana baase isana jaallate isaan itti amane Kiristoositti jiraachuudhaaf bilisummaa kiyya eegsisuudhaaf gatii guddaa baaseera wal'aansoo guddaa qabeera wal'aansoo kanatti immoo gammadaadha malee gaddan qabu sababiin hin gaddineef wal'aansoon ani godhe hundinuu wal'aansoo bilisummaa kiyya eegsifachuuti sovereignty birmadummaa lu'alaawwinnati isa jaan hoggansa mootummaan keessa jiru kabachisiisuun irra jira mootummaa kana kabachisiisuudhaaf nyaata dhabuu hin danda'a ajjeefamuu hin danda'a roorrifamuu hin danda'a Phaawulos waan kanarratti bilisummaa namarraa mulquuf qabsaa'anii wajjin kaasaga yeroo kaasu akkas jaa gidiraa yookaan muddamni ari'atamuun beelli yookiinis qullaa ta'uun sodaachifamuun billaan gargar nu baasuu danda'are hin dhufanni miti
ni dhufan garuu gargar nu baasuu hin danda'an. Maaliif? Jaalala isa jaallatamne bilisa ittiin baane kana eegsisuuf. Jaalala isa dhugaa kana iddootti eeggachuudhaaf. Arreedduun keenya waldhaansoo kana baqanna. Qabsoo kana baqanna. Qabsoo kana jalaa banna. Gaafa ni fi xiqqishuma rakkinni waldaa keessatti nurra gahu lafumaa kaanee Kiristoos Yesuus waaqa miti jennee hanga baqachuutti, Kiristoos Yesuus gooftaa miti jennee amma baqachuutti deemna. Sababiis jaalala kana akkanii fi waldhaansoon eeggannu nutti hin himne hedduun. Tajaajiltoonni hedduun nutti hin himne. Gaggeessitoonni hedduun nutti hin himne. Namoonni dhugaadhaan nutti himan namoota jiran. Kiristoositti hogguu amantan amanuun gatii maleedha. Garuu isa amanan fayyina ofii eeggachuun gatii nama baay'isa jedhanii nutti hin himne. Kanaaf irra dhaloonni cubbuuf jalli kan galaa jiruuf guyyaa amantu bilisa. Egaa amantee bilisa baateetta. Garuu bilisummaa kee eegsifachuudhaaf waldhaansoo qabda. Phaawulos Xiimotewositti isa kana hima. Xiimotewos lammaffaa boqonnaa 4 dhaqxanii yoo ilaaltan ta'e amantii kiyya eegeetiin jira. Akkamitti? Waldhaansoo isa jabaa san qabeera. Akkamitti? Fiigiinsa kiyya fiixaan baaseera. Akkamitti? Waldhaansoon qabsoon isa boru gonfoo qabuuf arraan tana falmii jira, dorgommee jira, waldhaansoo jira. Seexaanni ni dhufa, billaan ni dhufa, maal ni dhufa? Hin hafu. Garuu jaalala isa dhugaa kanatti eegamanii jaalala itti gargar hin baane kanatti eegamuudhaaf waldhaansoo si gaafata. Jaallattus jibbitus Kiristoositti amanuu keetiin waldhaansoon eeggachuutu dirqama kitaabni qulqulluun akka jedhutti. Cubbuun nurra marti nu weeraruuf nu bira gahuudhaaf yaalii tokko tokko gooti. Garuu akkamitti eegna? No Kiristoosii fi adda ba'ee jennee foon keenya qabnee diduudhaan. Beelli ni dhufa. Ati ammoo osoo fi beela jirtu Waaqayyo jira jettaa. Billaan ni dhufa. Kiristoos gantamoo ni duuta jaa. No jaalalaan bilisummaan birmaduutti bee eeggachuun irra jira jennee billaadhatti morma kanine ni kutamna malee jaalala gargar hin baanu. Jaalala billaarra caalu jaalala Yesuusin argan. Yaalii ajjeechaa hamma hin qabneen keessummeessa sababii Kiristoos amanuu kiyyaatiin. Hamma dhiyoo kanatti ji'a sadii dura arrarraa ji'a sadii dura yaalii ajjeechaa qoricha na nyaachisanii ajjeesuu godhameera. Garuu jaalalli Yesuusitti caala. Maatiin firrii iddoo hundumaatti ajjeechaan yaaliin garagaraa hedduun jira. Garuu jaalala Yesuus gargar nu baasuu hin danda'an. Garuu kan gargar nu baasne immoo innis dabarsee waan nu hin kennineef nutis jaalala kanatti waan of eegnuuf malee inni qofti nu wajjin ta'eeti miti. Inni qofti nu dabarseeti miti. Innis qooda qabaa, anis qoodan. Qoonni kiyya isa jaallachuu, qoonni isaa jaalala kana keessatti waldhaansoon ani godhu keessatti na gargaaru na tumsuudha. Malee Waaqayyo innummaan na jaallatee ani waan inni na jaallateef jecha ani jaalala isaaf hin qabu taanaan akkamitti jaalala ta'uu danda'a. Egaa gabaabumatti hoggunii fi darbinee ilaallu akkas jaa sababii keetiif namoonni guyyaa guyyatti nu keessaa hin ajjeefamu akka hoolota qalamuuf jedhanittis lakkaa'amnee jirra kan jedhu caafameera jaa. Jaalala kanaaf jecha nu ajjeesuu barbaadan. Jaalala kanaaf jecha nu qaluu barbaadan. Jaalala kanaaf jecha akka hoolota qalamuuf dhiyaatanitti deemna jechaadha. Jaalalichi billaarra kan caaleedha jechaadha. Qalamuurra kan darbuudha jechuudha. Yoo qalamuun dhufe jaalalatti addan baane. Har'a namoonni hedduun eega mormi isaanii citee jaalalli isaanii deebiinii jaallachuu hin danda'an. Waan biyya lafaarraa jaallatan, fira jaallatan, maatii jaallatan hin qaban. Jaalalli Yesuus garuu billaa garas. Billaa garas waan ta'eefis billaan jaalala isaarra hin caalu jennee kan inni morma keenya. Dhugaatti amanneef lubbuu keenya kan inni akkuma adda baane, jireenya keenya kan inni akka adda baane. Jaalala itti jaallatamne eegsisuuf mormas gaafata taanaan ni kanneenaa jechaadha. Yoo san jaalalli dhugaa ta'a. Jaalalli mo'ataan isa kana ga'a. Kaasee waan biraa dubbata. Waan nu irra ga'e hundumaatti garuu karaa Kiristoos karaa isa nu jaallatee mo'icha guddoo argannaa jira. Inni nu jaallatee jira karaa isaa mo'icha qabna. Nu immoo jaalala kanatti akka gargar hin baanetti jiraadha. Gabaabatti wantoota jaalala kanatti adda nu baasuu barbaadan biraa guu kaasu. Waan sammuu namaatti ol ta'an. Duuni. Fakkeenyaaf duuti yeroo hedduu nurra meertu Yesuusitti adda nu baasuu barbaaduufi. No jennee du'aanis jaalala kana qabamuu qabna jiruun qofa osoo hin taane. Jireenyi inni jooga namoonni hedduun jiruu jechuudha malee jireenya miti. Namoonni hedduun waanuma lafarraa kana laallatanii waan lafarraa haalli isaanii mijatee jaalala gooftaa dhiisanii beekna. Keessumaa gara amantiiwwan tokko tokkotti namoonni kan deeman bu'aan lafaa guddaa ta'e hogguu argamuudha. Jireenyi isaanii warruma waldaa keessa jiranillee hedduu of fudhannee kan laallu ta'e jiruu dhuunfaadhaan qaban eegsisuudhaaf, jiruu dhuunfaadhaan qaban itti fufsiisuuf, jiruu dhuunfaadhaan lafarraa qaban kana jiraachuuf jaanii namoonni gooftaa dhiisan hedduutu jiraarraas. Egaa obboloota kiyya. Isin gooftaa isa jireenya ta'e, isa jiruu ta'e gantanii moo itti fufsisanii itti kan jiraachuu jirtan?
Egaa obboleen kiyya guddaatti arraban tokkoon isin gaafadha. Jireenyi isin qabdan gooftatti kan adda isin baasu moo kan gooftaa hojjetti isin fufsiisudha? Adda nama baasuu danda'a jechuudha jireenyi. Ergamoonni waaqarraa warra akkam? Warra nu falman, warra nu qabsa'an. Jireenya jecha ergamoota waaqarraa ni jiru. Wanti humna argisiisuu danda'us jaalala Kiristoos, jaalala Waaqayyootti gargar akka nu hin baafne ani beekaa jira. Isaan kan hundumaa nu addan ba'u jira namichi ergamichi jechaadha. Isa bira darbee wanti ol ka'ee jiru kaffitaa biyoon isa jahu jechaadha. Ol ka'iinsi jireenya namaa mijjatuun haalonni wal namaa qixxaachuun wantoonni namaaf qindaa'uun adda na baasuu hin danda'u jira. Nama hedduu warra waldaa keessa bittinsaa kan jiru dhaba miti argachuudha. Gaafa dhabaa, gaafa rakkoodhaa, gaafa hiyyooma, gaafa uumaan qabne namni haalatti mana Waaqayyootti ol deebi'ee waldaa deebi'ee boo'ee Waaqayyoo jarroo fayyaalessee qabaatu jira. Gaafa waan xiqqoo argatu sorry I'm busy jaa afaan bara kanaatiin xiqqoo jiruun na baay'ate nan koommadhe jaa koommachuu hojii dhuunfaa isaatiif jee jireenya Waaqayyoo hojii qabu nama hedduu gataa jira. Jaalatama obboloota kiyya jireenya kana dhabuun kan danda'amu dhabaan qofa miti argachuunis jechaadha. Kanaafi argachuun akkas hin dhabsiisne eeggachuu qabda. Isa bira darbee wanti fagaatee jirus wanti gaffagaatee jirus xilqina qarbeeyoon wanti gaffagoo du'aa jechaadha gaa dukkanni hamaan uumama keessaa wanti biraas wantootni nuti maqaa isaanii beeknuuf hin beekne jechaadha. Liyyuu fixras biyoon isaa afaan Amaaraatiin jiru jaalala Waaqayyoo isa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiin nuuf dhufetti danda'ee gargar nu hin baasu jaa. Egaa jaalalli itti addaan hin baane isa kana. Guddaan isin jaalladha. Jireenya keessan jaalala Waaqayyoon qabdanitti maaltu adda baasaa jira? Sababuma gurguddaa sadiitu jaalala Waaqayyoo irraa adda nama baasee fudhannee kan laallu ta'e bara arraa jirrutti as keessatti hedduu taa'eewu. Tokko mijaa'ina jireenyaati. Namoonni gaafa jireenyi mijateef ni badan. Inni lammaffaadha jireenya namatti hanqachuudha faallaa kanaa. Gaafa itti hanqate ni badan. Inni sadaffaadha burjaaje'ina. Sobdootaan burjaajeeffamuu, jallinaan burjaajeeffamuu, dogongorsiistootaan burjaajeeffamuudha. Argachuu keessatti Waaqayyoo wajjin jaalalaan akkamitti deemta? Dhabuu keessattoo gaafa burjaajeessitoonni dhufanoo arra jaalala Waaqayyoo nama harkaa sarbaa kan jiran fawsii sobaa fayyina dhugaan taane fayyite namaan jaanii namni ogguunii fi osoo fayyinafu dhugumatti Waaqayyoo akkas naan goone jee haalatti badu. Barsiisa sobaa abdii biyya lafaa qofatti kennuudhaan jireenya fakkeenyummaa qabu dhabuudhaan tajaajiltoonni garaagaraa burjaajeessitoonni garaagaraa ol namanii jaalala kanatti adda nama baasaa jiran. Addumaan yeroo ammaa qaroominniif guddinni addunyaa kana baay'ee wantoota jaalala Waaqayyootti adda nama baasuuf qabsaa jiranidha. Egaa obboleeyyan kiyya isin guyyaa qaroomaa, guyyaa wallaalaa, guyyaa argachuu, guyyaa dhabuu akkamitti gooftaa wajjin deemtan? Hunda caalaa waldaa kiristaanaa keessatti keessumaa yeroo sirni gaa'ilaa raawwatamu jecha natti tolu tokko jira. Yaa fuunee osoo hin ta'in dhageenye argine waldaatti. Gabaabumatti yeroo nifi waldaa keessa sirni gaa'ilaa raawwatamu lubii dhaabbatee eebbisu akkas jaa. Argachuutti dhabuutti argachuutti dhabuutti akkanii fi addan baane jechaadha egaa wantoota inni waadaa galchu ol ka'utti gabbuutti jechaadha gabaabumatti argannis dhabnis akka addan baasne kakuu galcha garuu nuyi guyyaa Kiristoositti amannu kakuu akkasii galuutu nurra tureeyyuu kana caalu dhiigaan kan ta'e jira waan ta'eef guyyaa argachuus guyyaa dhabus akka addan baane fayyinatti dhukkubatti sooromatti hiyyoomatti jaameeti kaayama kakuu wagguu raawwachiisan gaa'ila keessatti si akkaan sin dhiisneef arrasiin fuudha jaamee wagguu kakatamu argina. Dhuguma inni kakuu kana caaluu jira gaa kun kakuu murteessaaf guddaa barbaachisaas iddoo isaatti sirrii kan ta'e kakuun kana caalu guyyaa argachuu, guyyaa dhabuu, guyyaa hiyyoomaa, guyyaa qabeenyaa, guyyaa rakkinaa, guyyaa bal'inaa, guyyaa jireenyaa, guyyaa namatti hanqachuudha. Guyyaa hundumatti akka addan baaneef waadaa galuun kan ta'u Yesuus. Jaalala mo'ataa kanatti qabannee jiraachuudhaan hanga dhumaatti akka dhaabbannu gooftaan nu gargaaru. Guddaan isin jaalladha. Jaalalli keessan Kiristoosiif hanga isaatti. Gaafii kana isin hundinuu laphee qabadhaa. Namni kana dhageessu Yesuus hanga isaa jaalladha. Hanga nyaachuutti, hanga beela'uutti, hanga du'aan sodaachifamuutti, hanga qabeenya argachuutti moo hanga isaatti. Taa yaada. Hanga beekumsaatti, hanga barachuutti, hanga wallaalummaatti Yesuus hanga isaa jaallachaa jirta. Gooftaan guddaa isin haa eebbisu. Ergaa warra Roomaa irratti sababa godhachuudhaan jaalala mo'ataa irratti xiyyeeffadhee kan isin dubbadhe kana fakkaata. Waaqayyo gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bara keessan haa eebbisu. Kutaatti aanu nanga wal arginutti nagayaan tura. Kun qophii Abdusalaam Mo'aa irrattiiti. Ani qopheessaan hojjetaa wangeelaa Abdusalaam Ruduwaan ogeessota kaameeraa fi idiitariidhaa garaagaraa istiidiyoo Mo'aa wajjin ta'uudhaan nagayaan tura.